إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين إسلاما جرتو بغنو جراتني سنين ججا الحمد لله رب العالمين ربي خيني أفغلني أقو الراس أكو مرين قد فيديو قباب دو تكا يو قدت دقيقة خدشان تقيسو ووليات تشيفنا جيتشو برباديتي الراس إن شاء الله والرب النورا في سرة أكو مرين قد تتي قرصة لين قد خفكاتو قرصة متدرين إساء اتقافتما أبا مناقب dirqama rabbiin abbaa manaatirraa kaaye ilmaanii fi haadha manaatiif dirqama rabbiin abbaa manaatirraa kaahee inshaa Allah yoo rabbi je'e wajjiin laalla maal akka fakkaatu jechuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaamii nabi Muhammad nu ergeeti dukkanarraa ifatti nu baase dukkana wallaalarraa ifatti nu baase amantiin islaamaa maal akka taate nu barsiise amantiin islaamaa waa hunda keessatti qooda qabdi wajjin jireenya haala amala hunda waa hunda keessatti akkaataa dalagaa hunda keessatti akkaataa haadha manaatii fi ilmaanii wajjin jiraatan hunda lafanuu keessa kanaaf obboleeyyan kiyyaa kanarraatti qowaa wal yaadachiifnaa itti gaafatamni abbaan manaa qabu dirqamni rabbii mataa isaarra kaayee guddaadha rabbiin diin islaamaatiin nu ibsee quraana nutti buuse ربين كenya سبحانه وتعالى نبي خينيته من نبي كenya عليه الصلاة والسلام أكجعن كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته جان هندي خيسنو تيسيتين أجان نمني هندي تيسيتين موتمان تيسيتين خسنجلاتيس وان رقود أمير تيسيتين خانس أكسمت قديمي أسو قديمو حانقا أبا منا سارا قافة متي نمني هندي تيسيتين أجان dirqama guddaatiitu abbaa manaatirra jira haadha manaatii fi ilmaan saatii fi hawaasa nama harkasaa eeggatu hunda irratti dirqama guddaa itti gaafatama guddaatu irra jira kanaafuu namni keenya irra hedduun keenya bakka kanarraa dagatamnee jirra halaaka waan kanarraa dagatuuni kanaafuu obboleeyyan kiyya namni hundi tiisiteedha hanga haatim abbaan manaa ilmaan saatii fi haadha manaatirraa gaafatamaa ta'utti ararra guddaan keenya haadha manaa ergaru jira haadha manaa ni ergara waa qorqoda baajetatti qaba baajetatti qorqoda rakkoo haaya nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akka ja'an kafaa bil mar'i an yudayyi'a jaan ilma namaatiif ni gaya jaan ilma namaatiif ni gaya jaan dilii biraa yoo qabaachuu baateehu diliirraa isaaf gaya jaan nama harkasaa eeggatu godda'uun isaaf gayaa jaan diliirraa meenaali waan kana diliirraa isaaf gayaa yoo dilii biraa qabaachuu baateehu nama harkasaa eeggatu godda'uudhaaf ilma namaa tokkoof ni gayaa jaan ibidda gubachuudhaaf jechuudha arra bakka kana bakki nuti jirru halaakni nama haadha manaa mashruufatti qabuu jira ilmaan kiyya kana dheengaddaan qarshii hangassi kenne akkamitti dhumti je'ee nama mana keessatti azaaba qabsiisuu jira ibidda qabsiisuu jira yaa'ii qabsiisuu jira cinqii qabsiisuu jira jechuudha obboleeyyan kiyya waan kana irratti haa dammaynu nama harkaa kee eeggatuun godda'in haadha manaan godda'in azaan godhin cinqiin godhin azaa godhuun hin ta'u cinqii godhuun hin ta'u dhingaddaas wooma kana fakkaatu dubban haadha manaa cinqii godhuun hin ta'u haadha manaa keetii jechuun akkamma nuti itti ilaallu kana osoo hin tahin mee ija qalbii qabtuun gallaali qalbii iimaana qabtuun gallaali qalbii dhugaatiin gallaali isiin haadha mana keetii jechuun gosa si galte
yoo gosa si galte jenne khijiban ta'u nutti gosa galte mana isaanii dhiiftee si galte haadha abbaan dhalanii guddisanii si kennan haati guddisa isaan isii guddisan keessaa qooda tokko hin qabne guddisanii bareedduu tana tolchanii si kennan isiin tunganaa mana isaaniitii humaa takkan eeggattu qooda abbaa sirraa eeggattu hin qabdu gosa si galte si wajji qooda eeggatti rakkattuus itti bal'attuus cinqituus cinqu baattuus suma biraa qooda qabdi suma bira gubatti suma wajji rakkatti gaara galtu si wajji galti ilmaan kee horti shanyii warra irraa dhalattee saniin hortu shanyii tee horti boleessa kiyya mee waan kana laali'ati akkanaa wajjiin irra guddaa keenya biraa hedduu sadarkaan qabdu qoodan kenninuuf ija biraatiin laalla ni goddaana ni cinqina itti oonna rakkoo goona akkana nama kana namni gosa si galee kun namni si malee nama hin qabne kun haganaa warri isaanii kennine heerumte ja'anii akka nama du'eettitti hawaasa isaanii keessaa lakkoofsa sii baasan abbaan mana abbaan isii obboleeyyan sii lakkoofsa isii duraan hizaabbatan keessaa baasan heerumte ja'anii akka nama du'eettitti sababa keeti kun obboleessa kiyya gosa si galte jechuun kiyya kan yoo si wal diddanii adda baatan achi deebitee ganaa qooda tokko hin qabduchi keessa inji gaafa isiin sin heerumin mana isaanii jirtu ittiin laalanii fi eega siin adda deemtanii mana isaanii deebite laalan adda warri isaaniitu jechuudha kanaafuu rabbi sodaadha obboleeyyan kiyya dhalaa kana keessatti rabbi haa sodaannu haadha mana keenya keessa rabbi haa sodaannu nu malee nama hin qabdu dhalaan tun miskiina irra guddaan keenya dhalaan teenya akkanatti dubartiin teenya cinqamu jirti namni jallaan keenya cinqu jira akkanan ta'ina nama lammii tee horu nama shanyii tee horu nama si magarasu rabbiin waan kana sitti quba qaba hadaraa waan kanarraa akka if qusannu haadha manaa azaa godhuurraa rabbi sodaadha wastawsuu fi nisaa dubartii tana keessatti toltuu waliif dhaama hin cinqinaa tolatti oolaa kana jetti amantiin islaamaa akkana jetti boleessoo bar mana isaaniitti an wanni takka ni hafteef hin jiru akkuma jiru darsa guurrattee si godaantee hojaan khijiban ta'u buqqeen soogiddaallee mana isaaniitti hin hafneef si bira godaante wanni takka wannichi itti hafeef hin jiru jechuudha nama kana darbuun hin ta'u azaa godhuun hin ta'u azaan godhin haadha mana keetiitti tola ooli hin godda'in godda'uu haadha manaa goddaanu kana akka irraa if qusannu amantiin islaamaa irraan ol orkiti boleeyyan kiyya qixaaxa guddaa jira dilii biraa yoo qabaachuu baatteewu haadha mana keetii godda'uudhaaf jechuudha saniifuu namni hundinuu gaafatamoodha namni hundi gaafatamaadha abbaan manaatis mana isaarraa gaafatamaadha haati manaatis gaafatamtuudha waan abbaan manaatis je'een san yoo balleessite isinis gaafatamtuudha hanga joolleen mucaan re'ee tiisi je'ee abbaan itti godhe sanirraa gaafatamutti namni hundi gaafatamaadha jaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sanumaafuu obboleeyyan kiyya bakka kana keessatti if eeggannaa guddoo akka goonuun isinitti dhaammachuu fedhaa rabbi nu haa tiisu bakka kanatti itti guddaa jira itti gaafatama guddaa jira haadha manaa akkan cinqine hadaraa wanni nu shoorarkeessu jiru nama hunda shoorarkeessu jiru bakka kana wal diddaa gara jabeenya haadha manaatti garaa jabaatan baajetatti qorqotan haleen gaddaa eessa jira jedhanii qorqotan ni jira ilma namaatirraa nama taa'ee waan midhaan mana jiru maal waan itti naqan maadaabaramoo maali waan hidhanii kaan ifii hidhee taa'ee hidhaa kana an akkanattiin hidhee eenyuu hiike jee nama qorqotu jira irraa qicee kenneefi hidhaa milikkee ta'an hidhee hidhaa tana eegu jira subhaanallah obboleeyyan kiyya kana ta'uu hin qabu ilmi namaa kana qorqotuu hin qabu bakka namni waa bira jabeeffatan haadha manaati namni hedduu jireenya mana isiiti rakkatu haadha manaati yooniif waa ati dhabde dhaba keetiif namni rakkatu si wajjiin rakkatu haadha manaati bal'oo rakkoo namni si wajjiin qooddatu haadha manaati
Kanaafuu haadha manaatii fi ilmaan manatti akkan goddaaneen isiniin jabbalee kiyya rabbiin nu hatiisu hadaraa waan kana akka waliifillee dhaamtan akka gorsa irraa fudhatan akka haadha mana keessanitti tola ooltan akka ilmaan keessanitti tola ooltan tolatti oola haadha manaatii fi ilmaanis baajeta qofaan osoo hin ta'inis amantii islaamaatis barsiisa. Tolatti ooluun amantii islaamaatis barsiisuudhaan diin islaam barsiisuudhaan akka isaanis haqa kee beekan akka ati haqa isaanii beektetti isaanis akka haqa kee beekan amantii islaamaa barsiisuudha jechuudha. Saniifuu kana baliyan kiyya wanni isinitti dhaammadhu hadaraa ilmaan keessanii fi haadha manaa keessatti akka tola ooltaniin isinitti dhaammachuu fedha akka diin islaam barsiiftan akka haqa isaanii guuttan isinitti dhaammachuu barbaada. Namni gariin nama haqa haadha manaan beekne jira waa'ee haadha haati manaa abbaa manaarraa haqni isin qabdu maali isa jedhu inshaallah fuulduratti yoo rabbi jeemmas itti deebinee wajjiin laallaa ammaaf asumattiin gabaabsuu fedhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.